Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan barri pirezidaantummaa Obaamaa xumuramuuf guyyaan tokko hafee jala bultii bulchiinsa haaraa kan Tiraamp amajjii 19 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa kan boor kakatanii taayitaa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets fudhatan Doonaald Tiraamp har'a gara magaalaa Waashingtanitti imalaa jiru jedhamee jira. Matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko. Lammiiwwan Gaambiyaa sodaa nageenyaaf jecha biyyattii keessaa baqataa jiran oduu keessatti gabaasa qabna. Obaamaan tuuta oduuf ibsa xumuraa kennaniiru. Imaammati alaa pirezidaantii Obaamaa innaa bulchiinsa Tiraamp maal ta'uuf deema? Lamaanuu oduudhaa booda dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa. Amma guutummaa oduuf namo. Kaboor sirna ho'aadhaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets yookaan immoo Kaapitool Hiil duratti kakatanii taayitaa qabachuuf jiran filatamaan pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp har'as gara Waashingtanitti imalaa jiran. Deemsichi jalqabamee jira. Deemsi kun lammiiwwan Ameerikaaf deemsa gaarii akka ta'u cimsee hojjechuuf qabsaa'uufan jira jechuudhaan tiwiitara irratti barreessanii turan Doonaald Tiraamp waliin taanee akka Ameerikaa deebisnee cimtuu goonu shakkiin qabus jedhanii jiru. Dubbiimaan Waayit Haawus Shaan Spencer akka jedhanitti Mr. Tiraamp akkuma Waashingten dhaqqabanitti haasawaa bor dhageessisan gulaaluudhaaf waan jijjiiruutti ka'u. Haasaan kun haasaa yaada dhuunfaa isaanii mul'ata Ameerikaaf qaban kan ittiin ibsan jedhanii jiru dubbiimaan Waayit Haawus kun. Xayyaaronni BW boombii harcaasaniif xayyaaronni waraanaa nama of keessaa hin qabne kan Yuunaayitid Isteets maadhee garee finxaaleeyyii Islaamummaa kan biyya Siiriyaa magaalaa Sirteerraa kiiloomeetira 45 fagaatu kaleessa leeluu isaanii aangawaan ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteets beeksisanii jiru. Shororkeessota ISIL haleellaan kun itti qiyyaafate keessaa gariin isaanii kanneen magaalaa Sirteerraa gara gammoojjii sanaatti dhiyeessanii deebisanii of gurmeessuu yaalaa turan ta'uu dubbatanii jiru. Dubbiimaan Pentagon Peter Cook biyya Liibiyaa, biyyoota naannoo fi Yuunaayitid Isteetsiif kanneen bala'amoo ta'an jarreen kun jechuudhaanis hubachiisanii jiran. Akka aangawaan waraanaa Yuunaayitid Isteets kun jedhanitti xayyaaronni Yuunaayitid Isteets mooraalee finxaaleeyyii Islaamaa sana 2 aleelan. Waraanni Yuunaayitid Isteets bu'aa aleellaalee sanaa xiinxalaa jira ka jedhan Cook xiinxalli dura akka agarsiisutti haleellaan sun akka gaariitti milkaa'ee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Haleellaalee sanaan hidhattoonni ISIL kurna hedduun ajjeesamuus dubbatanii jiran. Pireezidaantiin Gaambiyaa Uud Abdel Aziz giddu seeninsa humna waraanaati alatti waldanqaa hamaa Gaambiyaa keessaa furuuf jecha carraaqqii isaatii dhumaa gochaa jiru. Pireezidaanti Aziz pireezidaantii Gaambiyaa taayitaa gallakkisuu qaban garuu itti cichanii jiran Yahyaa Jamee wajjin walga'anii dubbataniyyuu kaleessa gara galgalaa immoo filatamaa pireezidaantii Gaambiyaa Adaamaa Baaroo wajjin dubbachuudhaaf gara Senegaalitti imalanii turan. Filatamtichi pireezidaantummaa Gaambiyaa Baaroon har'a magaalaa galma mootummaa Gaambiyaa Baanjul keessatti hirbuu seenanii pireezidaantummaa muudamuuf jiru jedhamee eegama. Pireezidaantichi Mooritaaniyaa eega aangawoota Gaambiyaa lameen waliin dubbatanii booda ibsa kennaniin ba'iin haasaa isaanii nageenya fiduu danda'a ka jedhu irratti abdiin isaanii xiqqoo ta'uu dubbatanii jiru. Yoo Yahyaa Jamee taayitaa gallakkisuu didan itti duuluuf jecha loltoonni gamtaa biyyoota Afrikaa dhiyaa kan ECOWAS daangaa Senegaal irratti qophaa'anii eeggataa jiran. Gama biraatiin Gaambiyaan mootummaa hooggana biyyattii waggaa 22f aangoorra turaniif fonqolchuudhaaf tarkaanfii waraanaa fudhatamuu malu jala miliquuf jecha lammiiwwan biyyattii 26,000 ta'an biyyoolaa sanaa Senegaalitti baqataa jiru. Pireezidaantii Yahyaa Jamee filannoo muddee keessa geggeessameen injifatamanis aangoo gallakkisuudhaaf tole hin jenne. Gabaasaa Rich Shorok tujubeetu dhiyeessa.
lammiiwwan gaambiyaa kumaan lakkaa'aman daangaa qaxxaamuruudhaan gara biyya ollaa seenegaalitti ce'anii jiru. saalii lii bakka daangaarra jiraniirraa akka jedhanitti sodaa nageenyaaf jecha magaalaa galma mootummaa gaambiyaa baanjuuliin dhiisanii ba'an. eeyyee sodaadheen jira ka gaambiyaa keessa jiru martinuu amma sodaa keessa jira jedhan. dhaabii baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka jedhetti yoo xiqqaate uummata 26,000 ta'antu gaambiyaa dhiisanii baqatan. dhibbarraa harka 80 akka ta'an dubartootaaf ijoolleedha. jalqaba torban kanaa dubartiin tokko ijoollee ishee 5 waliin gamas geesse. sababaa isheen baqatteef dhuunfaa isheetti qabsooftuu siyaasaa waan turteef mootummaa yaayaa jameen irratti fuulleffatamuu dubbatti. maqaan isheellee akka tuqamu hin feene. erga nuti as dhufnee kunoo ijoolleen mana barnootaan dhaqne barumsaan dhaqan waa hojjetanis hin qabanii taphachuu malee jette. kanneen qe'ee ofiirraa godaanaa jiran akka jedhanitti kanneen baqataa jiran maanguddoo dargaggoo ijoollee ituun jedhin martinuu biyyattii keessaa ba'aa jiru jedhu. dhaggeeffatoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma. ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. pireezidaant baaraak obaamaan tuuta oduuf ibsa xumuraa kaleessa kennaniin egeree ameerikaa laalchisee abdiin qaba garuu addaddummaan biyyattii keessaa safuu ijoo biyyattii miidhuu mala jedhan. ka pireezidaantummaaf filataman tiraamp waliin illee marii geggeessan ilaalchisuun dubbataniiru. gabaasaa meerii aliis saalinaas namoota dhiyeessa. gaazexeessota waayit haawus irraa gabaasaan waliin gaaffiif deebii isa xumuraa geggeessan kanaan pireezidaantichi yuunaayitid isteetsi yeroo bulchiisa isaanii xumuratan baaraak obaamaa pireezidaantii haaraa boor muudamuuf jiran doonaald tiraampiif gorsa isaaniif danda'ame mara kennuu isaanii dubbatanii jiru. garuu kanas ta'ee xumura irratti kan irra caalaa humna qabaatu gorsa gurmuu tiraamp irraa dhiyaatu ta'ullee hubachiisan. I think a lot of his views are going to be shaped by his advisors, the people around him, which is why it's important to pay attention to these. ilaalchawwan isaa irra caalaan yaada gorsitoonni isaa namoonni naannawaa isaa jiran kennaniif irratti hundaa'a jedhee yaada. kanaaf aangawoota inni dhiyeessee mirkaneeffachuudhaaf gaaffiif deebiin mana mareetti itti geggeessamaa jiru irratti ilaalcha kennuun barbaachisaadha jedhamee kan yaadamu jedhan obaamaan. daldala abbaa qabeenyaa manneenii kataan doonaald tiraamp yeroo taayitaa pireezidaantummaa biyyaa qabatanii geggeessuuf jiran kanatti gargaarsa akka isaan barbaachisullee pireezidaant obaamaan hubachiisanii jiru. This is a job of such magnitude that you can't do it by yourself. hojiin kun hojii baay'ee cimaa waan ta'eef waan qofaa hojjechuun danda'amu miti jedhan. galmeelee dhoksaa baasuu isheetiif kan hidhaan waggaa 35 itti muramee ture loltuu cheelsiyaa maaningirraa adamni irraa caalaa jiru jijjiiramuu isaa ilaalchisee gaaffii dhiyaateef ennaa deebisanis dhiifamaan murtii sanarraa kaasuurra jijjiiruutu sirriidha yoo akkas ta'e akka murtiin haqaa kennameetti natti dhaga'ama jechuudhaan ejjennoo isaanii cimsanii dubbatan obaamaan. hannaa odeeffannoo ficcitii karaa intarneetii yuunaayitid isteetsi irratti geggeessamu ka biyyoonni akka chaayinaaf raashiyaa geggeessanirraa of eeguudhaaf imaammata eegumsa saayibarii yookaan immoo saayibar seekiyuriitii baasuun biyyattiif barbaachisaa ta'ullee hubachiisanii jiran. raashiyaan deemsa filannoo yuunaayitid isteetsi dhiyeenya kanaa gidduu seenuu ishees balaaleffatanii jiru obaamaan. pireezidaantiin raashiyaa Vladimir Putin ejjennoo farra yuunaayitid isteetsi qabatanii waan deemaniif hariiroo raashiyaa waliin qabaachuun rakkisaa ta'aa jira jechuudhaan dubbatan. yeroo isaanii bara kana maatii isaanii waliiniif barreessuu irratti akka dabarsan dubbatan obaamaan. garuu sanas ta'e yoo safuun ijoon biyyattiin qabdu kabalaarra bu'u ta'e akka lammii tokkotti kan dubbatan ta'u hubachiisanii jiru. dhimmoota isaan yaaddessuun ennaa ibsan akkana jedhan. I worry about inequality because I think that if we are not investing in waa'een walqixxummaa na yaaddessa. maaliif jennaan akkaataa namni martinuu dinagdee biyyattii keessatti qooda qabaachuu danda'utti maallaqni yoo itti baasame malee dinagdeen dafee hin guddatu. kana malees akka lammiiwwan ameerikaa daranuu addaan fagaataa deeman taasisa jechuudhaan dubbatan obaamaan. sanas ta'e
abdii egeree biyyattiif qaban ibsanii jiru. Pireesiin biyyattiis akka hojii isaanii cimsanii itti fufan jajjabeessanii jiru. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:40 nu biraan waaree booda sa'a 12:40 ta'eera. Wallee kanaan gara sagantaafeetti ceena. Pireezidaant Obaamaan masaraa mootummaa Yuunaayitid Isteets Waayit Haawus gadhiisee bahuudha. Yeroo ka'e kanatti wanni deeggartoonni fi qeeqxoonni isaa itti walii galan. Dhaggeeffattoota keenya dogoggora uumameef nu of galchaa jenna. Imaammata alaa kan pirezidaanti Baaraak Obaamaa bulchiinsa Tiraamp jalatti maal ta'uuf deema? Sindii seentu gabaasee Tigist. Pireezidaant Obaamaan masaraa mootummaa Yuunaayitid Isteets Waayit Haawus gadhiisee bahuudha. Yeroo ka'e kanatti wanni deeggartoonni fi qeeqxoonni isaa itti walii galan tokkichi imaammata biyyoota alaa ilaalchisee bu'aan inni buuse wal mammakaa ta'uusaati. Bara hooggansa isaa keessa ajjeefamuu hoogganaa Alqaayidaa Osaamaa Bin Laaden walumaa gala addunyaa irratti biyyoota giddugala bahaa dabalatee jeequmsi hammaachaa dhufus bulchiinsi Obaamaa fuula kanaan laafinni irraa mul'ateera jedhufaadha. Kanumaan walqabatee dhumaatii Siiriyaatti lammiiwwan irra gahaa jiru Yuunaayitid Isteets hambisuu akkamitti dadhabde jechuudhaan yeroo adda addaatti gaafilee ciccimaa gaafatameera. Pireezidaant Obaamaan dhuma bara darbee ji'a muddee keessa gaazexeessitootaaf ibsa yeroo kennetti gaafii walfakkaataa gaafatamee ture. Deebiin isaa For years, we've worked to stop the civil war in Syria and alleviate human suffering. It has been one of the hardest issues that I've faced as president. Lola waliin hiriyoota gidduutti deemaa jiru dhaabuudhaaf waggoota hedduudhaaf hojjechaa turreerra. Pireezidantii Yuunaayitid Isteets ta'ee dhimmoota ciccimoo na mudatan keessaa kun tokko. Hojii gara jabina biyyattii keessatti hojjetamaa jiruuf itti gaafatamaan bulchiisa Asaadii fi biyyoota isa deeggaranidha. Harki isaanii xuriidha. Dhiiga dhangala'een. Karaa biraatiin garuu lola Iraaqii fi Afgaanistaan keessatti gaheen loltoota Ameerikaa dhaabuudhaan hojiin hojjete galata guddaa isa argachiiseera. Xiinxalaan siyaasaa Brian Katulis giddugala Center for American Progress jedhamurraa akkana jedha. The world was very much in turmoil and he took a situation where we were embroiled in Iraq and Afghanistan with no end in sight to those wars. Addunyaan jeequmsa badaa keessa turte. Yeroo inni aangoo qabate lola Iraaqii fi Afgaanistaan keessa jiru dhaabuudhaaf mul'atni tokko hin turre. Obaamaan garuu gahee humni waraanaa Ameerikaa qabu guutummaan guututti dhaabeera. Faallaa kanaatiin addunyaan yeroo Obaamaan aangoo fudhatee fi amma hoo walitti ilaallame yeroo ammaa kana irra nagaa dhabdee jirtii warra jedhanis jiru. I think there's no question that there is concern about American withdrawal from the world, American seeming inattention, lack of Ameerikaan gahee addunyaa irratti qabdu xinnaachaa dhufuun yaaddoo ta'uusaa gaaffii hin qabu. Xiyyeeffannaa fi dhimmoota cimoo ta'an duukaa bu'uu irratti duubatti hafteetti. Kun dhugaadha. Ani gama kiyyaan dhimmoota giddugala bahaa Awurooppaa fi Eejiyaa irratti kanuman arga. Dhagaas. Kanaan jedhe immoo xiinxalaan biraa James Carfenoo dhaabbata The Heritage Foundation jedhamurraayi. Hooggansa haaraa bulchiinsa Ameerikaa fudhachuudha jiru hoolaalle immoo beektonni baay'een bulchiinsi Doonaald Tiraamp hamboru aangoo qabachuudha jiru gama kanaan hojii akkamii karoorfatinnaan jedhu beekuun ulfaata ta'uu dubbatan. Pireezidaant Obaamanii fi hamboruu qabee pireezidaantii Ameerikaa ta'uudha deemu Doonaald Tiraamp kanaan dura dhimma imaammata biyyoota alaa ilaalchisee waan baay'ee irratti waliin galle. Raashiyaan filannoo Ameerikaa keessa harka galfachuu maluu waliigaltee niwukilarii Iraan. Hariiroon Ameerikaan biyya Chaayinaa wajjin qabaachuu qabdu maal fakkaachuutu irra jiraataa? Mana hidhaa Guantaanamoo han Yuunaayitid Isteets jechuudha cufuuf dhiisuu irratti yaadni hooggantoonni kun lamaan qaban addaan goraadha. Ta'us pireezidaant Obaamaan gorsi ati Doonaald Tiraamp qabdu maalii jedhanii gaazexeessitoonni yeroo isa gaafatanitti wanni nani pireezidaantii Yuunaayitid Isteets itti aanu gorse imaammata biyyoota alaatii qabu laalchisee wanni godhu hundi malaan itti yaaddamee fi karoorfamee akka ta'uu qabu. Kana malees garee yookaan immoo tuutni isaa gama kanaan waan deemaa jiruu fi waan kana dura ta'e hunda gadi fageenyaan ibsi kennamuufi akka qabu jedhee kuni balaa fi rakkoolee mudachuu danda'an jedhanii yaadan dursanii irratti hojjechuu akka isaan dandeechisu dubbate Obaamaan.
Doonaald Tiraamp garuu sirna muudaa pireezidaantummaa jimaata boruu amajjii 20 bara 2017 godhamuudhaa deemuun dura hooggantoota biyya alaa wajjin akka ofii karoorfatetti walgahii geggeessuu jalqabeera. godina harargee bahaa aanaa cinaaksan gandeen hedduu keessatti waraanni liyyuu poolis jedhu nu loluutti jira jechuudhaan jiraattonni himataa jiru. Bulchiinsi naannoollee rakkinni kun jiraachuusaa amane. Sooraan jiraattotaaf bulchiinsa keessaa nama dubbisee jira. Gara sooraattan isin deebisa. Akka mul'atan jiraattota harargee bahaa dhiyootanaayyuu rakkinni gargaraa himachuu jedhaniin amiree fu'aniin aanaa cinaaksan keessaa dubbisalleen naannoo sun keessaa dubbisalleen akkan jedhee rakkinni jiru dubbate. Ganama kana liyyuu poolisiin araddaa kaalmaalee shaniin uummata keenya irratti as bantee lola. Ganama duraan liyyuu poolisii makiinaa lama FCR konkolaataa lamaan dhufanii milishoota keenyaan dhukaatoo dhibban. Milishoonni keenya duraa baqatee jechuudha humna guddaadha beektii isaan. Achii booda bilishaan keenya jalaa baqatee booda makalaakaan dhaqee makalaakaanis walitti dhukaatanii nama tokko makalaakaa irraa madaa'ee. Isaaniitu dhukaatoo dhibbaneetiifu. Garuu shakkiin qabnu isaan idilee tokkumatti quba qabna akka waan shakkii irraa qabna makalaakaan nu keessa jira beektii amma makalaakaa kanas amanutti hin jirru nuti isaanii wajjin deeggarsa isaaniif kan hin jenneeti sodaa guddaa qabna makalaakaan kun akka isaaniif odeeffannoo guuru. Lolli dhaabbata moo deemumatti jira? Amma deemutti hin jiru amma dhaabbate. Jarumatti walirraa dhaabamoo waraana jidduu seenamoo maalti jira? Homa waraana ittisa biyyaa. Yoo himatan jechuun namni itti himatan ifaan mootummaan faayyoo itti himatan faa waraana ergeetiin namirra dhowwamoo humna mootummaati ala ta'utti jirtu moo maal ta'utti jirti? Amma torbee dabartee kana nu rakkisaa turte beekte haalaan baay'ee rakkoo keessa galtee magaalaa Cinaaksan gara hundaanuu waraana itti meertan jechuudha. Caffee baaduu bakka jaaniin daandii aanaa jaarsootii fi Cinaaksan wal qunnamsiisu. Achitti homa liyyuu poolisii qubsiisanii konkolaataa seeti. Oromiyaan akkasitti waliin qunnamne nu godhan jechuudha. Ardaa darbigaa kan jaanis keenyuma keessa achi ni qubsiisan, marar bakka jaanii ni qubsiisan, kaalmaalee bakka jaanii ni qubsiisan, akkasitti bakka halkama tokkotti qabanne jaanii waraana guddaa nurratti bobbaasan jechuudha. Namni taanee dubbifnu kun ammoo rakkina dhiyoo taana naannoo sun keessa jiru jedhu akkana jedhee dubbate innillee maqaa ofii himachuu hin barbaanne sodaa ofiitiif jedheetiin ammoo akkana jedha. Araddoota araddaa guututti marsanii jiru. Araddaa baaduu caffee jedhamu. Marar ordaa fi maal fudhatanii jiru nusan guututti toonnaa isaanii jala galchanii jiru. Naannoo Cinaaksan araddaa 53 of jalaa qaba. 53 keessaa inni tokko araddaa ordaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhamanii jiru. Isaan amma sadeen kana of toonnaa jala galfatanii jiru. Tokkoffaa fi lammaffaa marsuudhaan mana bulchaa araddaa ordaa tokkoffaa jechuun marsanii jechuun kaleessa boombii itti darbanii turan. Inni jalaa beetii miliqee bee. Magaalaa keessa darbanii jechuun gara araddaa kaanitti galchaa jiru meeshaa rasaasaa waliin jechuun galaa jiru. Boombii darbateen? Liyyuu poolisiidha. Eenyu irratti darbate? Bulchaa araddaa ordaa lammaffaa. Maqaan een? Xayyib jedhama. Akka kaleessa libu makalaakiyaan jidduu seeneetu isaanuu ittisuu dadhabaniiti makalaakiyarraa inni waraanni tokko du'ee jira kaleessaa. Maal tajjeese? Liyyuun jechuun walitti bananii jechuun dhaabaa fi hin dhaabnu irratti jechuun ofii maafuun. Waraanni liyyuu poolisii fi waraana makalaakiyaa wal lole? Isaa walumaan galanii garuu egaa achi dhaqan booda walitti garagalan. Magaala kam keessatti? Ordaa lammaffaa. Makalaakiyaatu magaalaa keessa dabarse isaanuma sanuu ajjabee jechuudha. Aanaa Cinaaksan malee aanaa biraa hoo? Aanaa biraa? Gursumis akkasumatti jechuudha haaluma yaaddeessaa keessa jirti. Walumaan ollaadha tokkumaa walitti maxxantee jirti. Ollaa daangaa wal daangeessiti. Gursum ka biraa hoo? Achuma isaanuma lamaan kana amma. Eessa dhufee qabate jarri kun? Naannuma jijjigarraa kaanii jechuudha wal daangeessu. Daangaan nama aanaan Cinaaksan jedhu kun jijjigatti afaan magaalaa guddittii naannoo Somaalee jechuudha. Achitti wal daangeessu. Achirraa kaanii jechuudha naannuma magaalaa guddittii naannoorraa kaanii gara araddaa sanii galaa jiru. Fedhiin isaanii durumarraa'u bakka daangaa babal'ifachuudha. Yaa'u uummanni riifarandamiidhaan waan jalaa ba'ee jechuudha. Ilaamaa hin fudhatamneef riifarandamii iddoo hin gaggeeffaminillee keenya jedhanii jechuudha. Itti galaa jiru jechuudha. Kan riifarandamiin itti gaggeeffamallee. Gara makalaakiyaa keessa nam tokko jette gara uummata keessa nama gamiddu.
Amma kalee nam tokko waliin nam lama jechuudha amma kan du'e. Kan milishaa keessa moo? Gara amma kan keenya kan hin beeku maqaa isaa kan Mahammad kan jedhamu maqaa abbaa isaa beene itti bulchaallee maqaa isaa beene bulchaa jechuun itti gaafatama araddaa ordaa san jechuudha. Mee waraana akkam qaba warri liyyuu poolisii kun wayaa akkamii qaba mee waraana waan akkamii qaba? Wayyaa liyyuu poolisiin uffata inni itti beekamu jira kan reenjarsii jechuun burree reenjarii mataa isaanii uffataniitu kan itti galaa jiran. Kanaafuu fulaan jariitti wal lolu milishaa fi liyyuu poolisii fi milishaan ganda ordaa tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa irratti wal loluu jiranii loli kun kaleessa ture lola akkamiiti lola guddaa moo lola sa'aatii tokko moo lola akkamiiti lola walitti dhukaasanii gargar tokkosanii gargariyaa ammoo lola akkamiiti? Walitti tokkosanii jechuun lola yeroo dheeraa ture gama guutuutti araddaalee san lola dheeraa keessa kan ka'e jechuun sa'aatii 12 irraa kan ka'e halkan isaan galgala sa'aatii 9 irraa ka'anii hanga sa'aatii 8tti jechuun guyyaarraa hanga sa'aatii 5tti jechuun araddaa 8 bakka takkatti qabatanii jiru kaleessumu. Amma maan dhaga'uu jirtu magaala keessa maalti jedhama? Amma haalaan bakka namni teenshina ta'eetu deddeemaa jira bakka sa'aatii akkam nutti galtee nu rukutti kan jedhu jechuudha. Namni kunillee ammoo waan gammisaatiin arge rakkina jedhee fi waan ofii argelle akkan jechuun dubbata. Amma deengedda kanama lolli deengedda nama takka Indabuur kan jedhamu ni ajjeefame inni milishaadha. Wottosan poolisiin dirmatanii dhaqanii achiin liyyu poolisiin qabuyyee guddisee poolisiin keenya dheechu ammaas makalaakiyaa dhufee jira deebi'aa jaaniin makalaakiyaan yeroo dhaqe ummatuma keenya tumee dachaasee galgala makiinaa lama ammaas kabiraa dhufanii waajjira poolisii bulanii kumandaraa fi poolisii fi kaabinoota walitti yaamanii isinii badii qaba arraan booda asirraa bobbaasanii araddata kaleessanii nama yoo dho'itan beekadhaa jaanii asitti deebi'an irraa isaan ganama yeroo barii warda isaa 12tti itti bananii ammaas waraana nama takka ajjeesanii mana tokko gubanii makalaakiyaa yeroo dhufu jidduu seenee inni irraa deebi'e. Ganama kana dhufanii ammaas poolisiin makiinaa isaaniirra qawweessuun hidhatanii nu keessa dabranii makalaakiyaa waanichi takka dura deemti kabiraa ammaas faana miilaan deemanii poolisii keenya hunda olii qabanii hidhannoo irraa kaa'anii nama 4 bicha hambisanii. Aanaa Cinaaksan keessatti moo? Aanaa Cinaaksan keessatti magaalaa keessatti. Isaan 4 bicha yoo amma egaa asii dabarre kana taate gal dabarre kana itti deebisan malee amma achirraa deemeen araddaa 02 jamtu kan isaan jira. Kunis amma kan itti deebisan ta'e malee ittiin deebisne hanga ganamaa guutuu eega irraa boodan nama 4 bicha qaba. Amma lola guyyaa 4 kanatti gaggeeffametti nama 3 kan lubbuu dhabee namni 4 kan daawwame jechuudha. Nama 3 lubbuu dhabe beektaa? Nama 3 tokkos jaaniin Indabuur yookiin Mahamad Ismaa'eel tokkos Hassan Baddal jaaniin ka hordaateef. Hidhata gandaa moo jiraatuma jiraata? Milishaadha saneet. Ammoo kan karaa Ambaroo biraa Kaarmaalee Araddaa jaan takka san maqaa isaaniin dagadde ammaaf innis milishuma gandaati. Kanaafuu warri kun cuftu milishaa gandaati ka lubbuudhaaf kun cuftu warri milishaa gandaati. Milishaa gandaati jiraataan kan dhaawwame ni jira beekee jiraataan nama bakka Kaarmaalee kana bakka Indabuur itti biyya kana nama 4 ni jira kan dhaawwame kan ejji firrumaa kana oyduu isaa keessa jiru makiinarra dhaabbatanii liji poolisiin miila kanarra rukutanii jilba kana gubbaa dhaawame ambulaansiin laalu waan ajaa'ibaa ganama dhaawame isaa 3 akka itti fuudhan sodaatanii oolee masriiba isaa 12 irratti ambulaansiin fuutee gamaa qottee kana kanneen arge amma waan inni ija kiyyaan arge jechuun waan seemuu jiru kun. Namitti aanee dubbifna immoo itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanaa Cinaaksaniiti obbo Ahmed Iyaasiin akkan jechuun waan jira nutti. Wayi buusii akka jiruuf wayi buusii jira jiraatu mara garmaamee rakkoo akkasii jirtu jira tokko. Amma jira warri akkasii waan jiru jechuudha. Ammayyuu hin jira? Jira. Eenyu feenu wal loluu jira obbo Ahmed? Eenyu feenutti wal loluu jira? Naannoo Oromoo dha'uu jira. Hawaasa dha'uu jira hawaasa. Liyyuu poolisiitu hawaasa dha'uutti jira? Faana gammana meeqatti sanirra madaa'e yookaan lubbuu sanirra dhabe? Waraana san wal jiru itti mannee jira waayee dabarsinee jira. Maalillee dabarsine? Humni waraanaa bira jirti sanammaa as gabbeessuu jiran jechuudha. Humniti waraanaallee dhuftee san bira jirti? Jirti sanammaa as gabbeessuu jirti. Loli kun guyyaa hagam deeme nama hagamitti lubbuu dhabe nama hagamitti du'e gama Oromiyaati dhiyootan? Gurbaa tokko qofaatu du'e amma rakkoon bal'oo akkasii hin jirtu jechuudha. Gurbaa tokkotti du'e? Dhiyootama.
Oo een gurbaan kun gandi kam keessa? Marari. Akka nu qabnutti lolii kun inni kalmaalee deemu jira, mararii deemu jira, hordaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa deemuutti jira. Naannoo kan hedduu keessa lolatti jira jedhanii baroo tokkoffaaf lammaffaallee lola jira jedhanii cinaaksan keessa jechuudha. Lolii aanaalee yookaan gandi kana keessatti deemuu jiru kun lola gam guddaati yookaan waan uummata gam baqachiisa. Baqachiisa jira mootummaa isa kuma qabdi mootummaan ammallee as gabbeessuu jirti akka naannoo Oromiyaa ittiin jira akka federaalaa ittiin jira wani kun asirraa jiru. Lolli kun maalirra jalqabe?